ofitti qabedha. Sabboontota yoo ofitti qabedha. Sabboonummaan Oromoo nadaajii qabsoo Oromooti jechaa turre miti. ODP'n sabboonummaa Oromoo shakkiin maletti yoo guuttatte sabboontota yoo guutamte malee achi hin ceetu. Dheengadda waggaa jaritti wachu hantuuta bishaan seene fakkaatti. Hin qabdu dhufee sabboonummaa. Kaadreen isaan walitti qaban. Ka shanee yee nu rakkisaa ture gaafa jalattiin kaatu bakkuma bu'e dhabne. No. Hooggansi mootummaa jedhamu seektarri mootummaa jedhamu hundi maal inni galmi isaanii dhuma. Ergamni kennameef maaliin? Anaaf amma naa galutti ergamni kennameef jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Karaa ta'een hojjetee karaa fedheen tattaafatee hojjetee ergama adda addaa qabaachuu danda'a garuu dhumni isaa galmi isaa jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Hojii biraa waan qabu natti hin fakkaatu. Tirastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoodhaaf inni kan hamaan ija hamaan nu laaluun qabu. Inni nu keessa jirus inni ala jirus. Kanaafii jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu yeroo jedhamu immoo maal jechuudha? Inni jalqabaa namni nyaatee buluu hin dandeenye nyaatee akka inni gochuu danda'uudha ol hojiin jalqabaa jiraachuu hin danda'u. Abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiiga haboora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba. Eegsisuu qaba. Fayyadamummaa uummataa maaliin? Sirna kanarraa hojumaata kanarraa adeemsa kanarraa fayyadameera jechuudhaaf maaliin? Namni agabuu bulaa ture har'a nyaatee buluu danda'uu isaa mirkaneeffate qofa. Kanaachi maal godhaaf dhaadannoon keenya? Innoo garaa maratee bulaa jira, agabuu bulaa jira, oolaa jira. Dhaadannoon nuti dhageessisu maal godhaaf? Uummata kana nu wajjin ciniinfatee, gubatee, rakkatee, boqootti gadi qabate kana hamma tokko lapheessaa ciibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne. Yoo hojjenne immoo hin danda'a. Namni beela'ee jiru, namni hojii dhabaa ta'ee jiru akka inni carraa hojii argatu. Yoo xinnaate nyaatee buluu akka inni danda'u. Adeemsaan immoo sadarkaa biraatti akka inni ce'uuf jireenya isaa fooyyeffatu gochuudhaan alatti hojii biraa qabaayedha namni as jiru kun hundi. Hojiin biraa ergamni biraa sinii kenname jedhaan amma dubbachuu. Uummanni kun uummata nu hubatu dadhabee miti. Yoo itti dubbanne nu hubatu. Qulqullummaadhaan dhugaadhaan. Amma isaan uummata keenya sa'aatii 3 odeessinu warraaqsa dimookiraasimaatti waan qeesaa keessa jiru dhugaa jiru haqa jiru waan lapheessaa keessa jiru yoo itti dubbanne hin nu amana hin nu dhagaa hin arga hin beeka waan ta'eef. Yoo xinnoo waa hojjenneefis hin arga ragaa nuu ba'a. Dhuguma nama kaayyoo ta'ee dhuguma gaggeessaadha yoo ta'e jiruuf jireenya uummata sanaa fooyyessuudha yeroo hunda kan isatti dhaga'amu irra jiru sammuu isaa keessatti deddeebi'uun kan irra jiru. Kanaaf eenyurraayyuu waan biraa wanti inni eegu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo dhimma kanarratti qoofamu qoosaan asirratti gaggeeffamu lubbuu namaa irratti jireenya namaa irratti qoosaa gaggeeffamu ta'uu isaa yaaduu danda'utu irra jira. Inni qoosus inni yeroo qoofamu dhaggeeffatus. Ajandaa biraan qabnu gatiitti kaffallee jira uummata kanaaf jennee itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jira abbaan barbaade nu harkatti balleessuu hin danda'u. Dhimma faayidaa uummata. Nyaatee nyaannee bulla. Namni nyaatee buluu hin dandeenye garuu meeqa jira miliyoonaan lakkaa'amu jira. Nu kana miti kan duuba keenyaa nutti dhaga'amu sammuu keenya keessaa duubaa kan nu dhiibu isa kana utuu hin ta'in asitti arraba babbareechifannee gabasa dhiyeessuudhaaf waan rakasa ta'e jechaadha. Yakka akkamii akka hojjetaa jiru miti kan itti dhaga'amu isatti. Hammam yakkamaa akka ta'e silaa of ilaaluun kan irra jiru gaggeessan as jiru. Akka mana jennu kana keessaa baanee dhaabbannee uummata kana haa hoogganu. Uummata kana dhaaba kana mootummaa kana. Sana immoo kan hoogganu laphee amma uummanni nutti deebise kana xuree keenya of keessaati hattuu fi sobduu baaltituu bobaa nama jala galtee itti waa argachuudhaaf yaadduu kana warra suusii hannaa qaban kana of keessaa baasuudha. Of keessaa yoo baasne duwwaa malee xurii qabanne itoo nuyi hannuu nu argee uummanni nu wajjin ta'uu hin danda'u waan ta'eedha. Dirqamnii fi ergamni isaaf kennamee bakka jirutti jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessuu inni ofii isaatii ciisee nyaataa bulaa inni kaan agabuusaa yeroo inni rakkatu callisee kan ilaalu yakka akkasii hojjechaa akka jiruuf itti dhaga'amaa jiru. Isaaf asitti waltajjii amma jedhamtu kana jala ga'uudhaaf maaltu waliin dhahamee maaltu eessa kaa'ameetu bira darbamaadha. Waan gaggaarii ayinata fedhe haasa'ee dhiisee maal hin nanaa yoo nam tokko rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Waan gaarii argannee jirra uummanni keenya hundaa uummata keenya nuti kan barbaadu abbaan barbaade gara barbaadetti adeema
uummanni keenya nu wajjin hin jira taanaan waan nuti hojjenne hin jiru. Har'a nu wajjin hin jira uummanni keenya waan ta'eef kana qabanne injifannoo amma arganne kanatti qabanne rakkoo ammaan dura keessa turre keessatti karaa hin deebineen jabaannee hojjenne hojii kanaa ol bu'a qabeessa ta'e hojjechuu dandeenya waan ta'eef akkasitti jabaannee haa hojjennu kan jedhuma. Ani kanaaf sadarkaa dogoggoraatti utuu hin ta'in yakka hojjetaa akka jirutti of ilaaluu barbaachisa. Hawaasa irratti, uummata kana irratti si bulchinaa, si gaggeessinaa, maal si goona jennee isuma irratti deebisnee yakka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amuun kan irra jiru. Ji'a 7 booda har'a wal gaheetu kana fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo goone edda namni meeqa beelaan rakka. Wanna yaaddaanis miti wanni hundumtuu fudhachuun namarra jirudha. Otoo hundumti keenya akka kana jenne sirni kun mana miliyoona meeqa qaba Oromoodhaatiif. Miliyoonni Oromoon miliyoona 30-40 ta'u kun namoonni miliyoonni 1-2 hidhamuudhaaf murteeffameeti mana hidhaa meeqatu kana ga'uu danda'a. Rakkoon isaa nuyi kana murteeffachuu dadhabuu keenyaa fi kanatti gammachuu diduu keenyadha kan rakkina kana nurra tursee jechuudha. Kanaatiif ammallee gara fuulduraatti illee mirga ofiif hidhamuu ulfina ofiitiif jecha iddoo akkasitti argamuun barbaachisaadha. Hundumtuu hiriiraan gara mana hidhaatti deemuu qaba kan jedhu. Oromiyaan imboossi lafa gangalaatte utuun dhalee qabu waan samaama jette. Dheeratu dhiira fardaa lolo sabboona faaya goota kalee gooni hin beeku sodaa lolee cabsee bullee seegalaa rabbitu eega malee. Dheeratu dhiira fardaa lolo sabboona faaya goota kalee gooni hin beeku sodaa lolee cabsee bullee seegalaa rabbitu eega malee. Dide balme bude dinan jilbi ifane naman tokko tuyaan kawole ranamne tokkummaa Oromoo diinatu nu oraga lotoromoon cabsu jedhamti haqa akka kanaan turre kan dabre yaadata yeroo seenaa ofii akka jabeeffata. Dabuya jalan kofan ole gota wane ture gamani kandu arabe tunurade bocakatine nuyunda gatu gadena mayo mata temale bote bardo karkure ngora sabah angorture luini arga sodata ira lola atata kakawa go butu dirata ade biru alamu itesa. Ira tu dira sani, goda tu kota sani.